Akkam jirtu hordoftoota qophii gumaata seenaa. Qophii gumaata seenaa keenya irraatiin gootummaa fi jabina ilmaan Oromoo kan jedhu ilaalla. Hanga xumura qophii keenyaatiin faana warreen dhufan affeerraa qophii keenyaati. Gootummaa fi jabina ilmaan Oromoo. Uummanni Oromoo uummata dhugaa jaallatuu fi dhugaan isa biratti hin banneedha. Yoo isaa gamtees saba gamtaadhaan yaa'ee diina foo dhaabbatudha. Dabaa fi shira diinotaan yoo mo'ames isayyuu mo'amuu isaatti qaana'ee abdii kutatee hin beeku. Diina isaa jalas toli jedhee isaaf sagadee hin beeku. Ofirraa waraanaa yoo dadhabes dhaloota isa duubaan dhufu xiiqii qabsiisee irratti guddisee diinaan cabsa malee rakkoo yerootiif hin jilbeeffatu. Jilbeeffatees hin beeku. Diinonni isaa gurguddoon ammoo mootummoota nafxanyaa biyya kana bulchaa turan yommuu ta'u, isaan keessaas muraasni Pheexiroos, Minilikii fi Haile Sillaaseen diinota Oromoo gurguddoo humna alaa fayyadamuun uummata Oromootiin lolaa turanidha. Oromoonnis tole jedhanii isaan jalatti bulanii hin beekan. Isaaniin lolanii lolchiisaa ijoollee ofii irratti guddisanii lafarraa ciraa turan. Fakkeenyaaf dirreewwan muraasa Oromoonni irratti seenaa hojjetan yommuu ilaalle, gaafa Teediroos Oromoota Walloo weeraruuf duula isaa garasitti bobbaasee duulli Oromootaa warqituudhaan durfamu afoo dhaabbatee ofirraa faccisuun isas lubbuu isaa galaafatee. Kan biraas gaafa Minilik meeshaa warra Awurooppaatiin Oromoota Arsiitti duule hin dandeenye humna hin qabnu jedhee sodaatee isa ofitti hin dhiisne. Gootonni kanneen akka Leenjisoo Diigaa, Roobaa Buttaa fi Qeerroo Nageessoon fa'aa lubbuutti taphatanii isayyuu ajjeesuu gaanii hanga xinnoodhaaf harkaa galee. Si'a hedduu faccisanii erga ofirraa deebisaa turan booda karaa hin yaadiniin gantuu Oromoo kan ta'e goobana daaceetti fayyadamuun tooftaadhaan gocha namaa miti bineensi hojjechuu jibu Oromoota harkaa fi harma muran. Kan biraas Bakar Waarii dabalatee gootonni Harargee firraa faccisaa turaniiru. Gaafa kanneen lamaanis Oromoonni tasumaa mo'amee jedhee harka isaanii kennee hin beeku. Irratti cabsee cabee xiiqii qabatee harratti bahee. Haile Sillaasees Oromoonni hedduun taa'uu fi dhaabbachuu dhoorkanii dacheetti dukkaneessaa turaniiru. Fakkeenyaaf gootota Baddaa Baalee, Harargee, Gaara Mul'ataa fi Wallaggaa bakkee hundaa fudhachuun ni danda'ama. Gama kaaniinis seenaa Itoophiyaa keessatti duulli ilmaan Oromoo keessatti hin hirmaanne tasayyuu milkaa'ee hin beeku. Wardiyaa ta'anii gama hundaanuu Itoophiyaa ijaaraa turan seenaalee gurguddoo har'a Itoophiyaan ittiin dhaadattu hundaa irra caalaa kan ijoollee Oromoon galmaa'edha. Nageenya keessattis ta'ee gama ispoortiin alaabaa Itoophiyaa tarree alaabaa addunyaa dhaabanii jalatti boohaa boo'icha gammachuutiin faarsaniiru. Oromoon yoo miidhamillee tasumaa diina isaaf harka kennee hin beeku. Kan ammoo ijoollee Oromoo yookaan qeerroo bara 2007 hanga bara 2011tti injifannoo ajaa'ibaa galmeessanii wayyaanii biyyatti galchan fudhachuun ni danda'ama. Oromoon gaafa warroonni adii Afrikaa akka horiitti gabaa baasanii gurguranis gurgurameera. Bakka gurguramettis tole jedhee callisee taa'ee hin beeku. Bakka gaan hundatti seenaa galmeessaa addunyaa fi Afrikaanota ajaa'ibsiisaa akka karraa laallatan taasisaniiru. Ijoolleen Oromoo gurguramanis seenaa raajii fi kutannoo isaanii addunyaa kanatti agarsiisaniiru. Kanneen seenaa raajii hojjetan keessaa muraasni isaanii kan ilaalu ta'a. Malik Ambaar. Malik Ambaar goota warra bareentuu Lateensa warra Umbanaa balbala Nooleerraa bara 1549 dhalate. Nooleen balbala guddaadhaan gaggoo qe'ee hanga cirootti horii damboobee jiraachaa kan jirudha. Balballi kun abiddaan akkuma qoodamaa deemu maayaa guddoo fi maayaa xinnoo jedhamuun bakka lamatti qoodama. Balballi kun balbala gareen socho'uu fi wanta yaadan hundumaa gurmuun raawwatanii fi xiyyaa darbachuun gosa beekamaadha. Maqaa Haramaayaa jedhamus Haramayaadhaaf moggaasaniiru. Seenaan akka himutti harri kun dhalataa gosa kanaa kan ta'e nama maqaan isaa Maayaa jedhamuun kan moggaafamedha. Goonni kun immoo gosa Maayaa guddoo jedhamturraa dhalate. Akka carraa ta'e osoo bifa bareedaa qabu carraan akka meeshaa gurguramu isa mudate Malik Ambaar
Booda garuu booree gootummaa seenaa hin deeggaramne galmeesse. Maaliif osoo hin gurguramin dura maqaan isaa Shambaa ture. Shambaan akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo abbaa fi haadha isaa jalaa butamee galoo galaana diimaa irraan qaxxaamure Eeshiyaa kibbaan Yaman gabaa Almookiyaatti geeffamuun daldalaa lammii Poortugaal kan ta'e Piitaal Pirookeeziitti gurgurame. Piitaal Pirookeeziin akkuma Maalikiin bituu qofa osoo hin taane nama maqaa isaa Shambaa irraa gara Maalikiitti jijjiiredha. Akkuma isa biteenis dhaabbataa fi dandeettii inni qabu ilaalee hambifachuu caalaa gabaa biraatti yoo dhiyeesse maallaqa guddaa akka isaaf baasutti himaame. Boodas akkuma karoorfatetti gabaa Iraaqitti geessuun gabaa Qaadii Alqaadoof Maccaa Baagdaaditti yeroo lammaffaa nama Kiyaazii Huseen jedhamutti gurgure. Innis akkuma Maalik biteen of bira tursiisuun karaa hundumaan erga madaalee booda rakaan irraa adda baasee birrii baankii galchuu fi baankii baasuu isa barsiise. Namni Maalikiin akkasitti mararfatu kun Huseen jedhee maqaa biraa isaaf moggaase. Osoo wajjin jiraachaa jiruu yeroo gabaabaa booda du'aan innis biraa boqate. Maalik ammas gabaaf dhiyaatee gurguramee ture. Ammas yeroo sadaffaa Qaasim Albaagdaaditti gurgurame. Isa dhumaaf daldalaa Adaash Gitaarpaanditti ni gurgurame. Gabaan kun gabaa milkii booree gootummaa yoo ta'u yeroo dhumaatiif ministeera muummee Hindii kibbaa Izaashiyaa Siizingitti gurgurame. Hindiinis akkuma saba Oromoo aadaa, amantii, hawaasummaa fi siyaasa dinagdee kan qabdu waan taateef Maalikiin yeroo jalqabaatiif agarsiisa aadaa shubbistoota irratti hirmaate. Hindii kibbaa Deekaan jedhamtu kan ija biyya dhaloota isaatiin ilaalu jalqabe. Maalik yeroo jalqabaatiif agarsiisa akkanaa irratti hirmaate yoo ilaalu namoonni Itoophiyaa akkuma isaa bitamanii gara Hindiitti dhufan jiraachuus ni hubate. Gaafa sanarraa eegalee egeree isaa tilmaamuu eegale. Jireenya gabrummaa mo'achuuf qabsaa'uu malee filannoon biraa akka hin jirres ni murteeffate. Mootiin Hindii kibbaa Deekaan bulchaa ture kun Maalikiin waan jaallateef loltummaa yoo baratte isaaf maatii isaa eeguu afaan Arabaatiif Firaanchi erga barsiisee booda basaastummaa fi leenjiiwwan waraanaa akka fudhatu isa taasise. Maalikis suutaan silxaanota Hindii kibbaa xixiqqoo waliin wal baruun adeemsa siyaasaa biyyattii waliin wal baruu jalqabe. Dhoksaan immoo Itoophiyaanota biyya sanatti gurguramanii jiraatan qunnamuu jalqabe. Haa ta'u malee Maalik waggaa 9 mootii kan nagara bal'inaa fi of eeggannoo guddaadhaan tajaajilaa ture. Suutaan gabroota Hindii kibbaa Deekaan jiraatan walitti qabee namoota 1,500 galmeessuun yeroof maqaa mootii biyyattii wajjin tajaajila jedhuun dhoksaadhaan garuu ammoo loltummaa barsiisuu jalqabe. Maalik erga silxaanota isaa kana haalaan qixxeeffatee booda bakka hundumaa erga maalummaa isaanii baree humnaa mootummaa biyyattii fonqolchuuf karoorfate. Akkuma murteeffate teessoo isaa magaalaa guddoo biyyattii Paraandaadhaa gara Jinaaritti jijjiirrate. Deeggartoota horachaa magaalaattii bifa addaan akka nama ijaaruu barbaadu uummata walitti qabee mari'achuu jalqabe. Haala hundumaan erga ilaalee booda tooftaa lola isaa gara liphee loltummaatti jijjiirrate. Humnaan loltoota Itoophiyaa 1,500 qindeeffatee lola itti fuufe. Lola isaa jalqabaa mootii xiqqoo Hindii kibbaa tokko Hanqi Haarii jedhamu mo'ate. Itoophiyaa jalqabaa mootii Hindii kuffisee aangoo qabachuun isa jalqabaa ta'e. Tutturee garuu mootii Kiraamiinii jedhamuun mo'amullee abdii kutatee otoo hin teenye tooftaa lola isaa riphee loltummaan injifannoo haaraa galmeesse. Injifannoo kanaanis bulchiinsa Beerarii fi Hanqi Haarii harkatti galfate. Akkuma mo'ateen injifannoo sulxaanota kanneen bulchuu uummata waliin mallatteesse. Takka ture immoo jeneraala waraanaa biyyattii kan Yaakiyaan jedhamu Hanqi Haarii irratti waraanee injifannoo hedduu galmeeffate. Humni jajjabaan lama kan waraana Laay Kuujii fi Zedaaroo dursan yeroo baay'ee Maalikiin hirmaachuun milkaa'e. Maalik osoo abdiin kutateen humna jabaa fi teeknika waraanaatti jijjiiruun
silxaanota lachuu ni dhabamsiise. Waraana yeroo dheeraa booda erga silxaanota hundaa mo'atee bulchiinsa Indii Kibbaa kan harkatti galfachuun yeroo jalqabaatiif ministeera muummee biyyattii ta'e. Maalik Ambar dubartii Siidii jedhamtu fuudhuun ijoollee dhiiraa 2 fi shamara 2 irraa argate. Waggaa 8ffaa isaatti boqote. Maalik Ambar seenaa biyyattii keessatti rakkoo guddaa kan ture daandiiwwanii fi bishaan biyyattii sanaa galchuun bulchiinsa gaarii seenaa Indii Kibbaa keessatti har'as nama faarfamaa jiruu fi seenaa gaarii galmeessisedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya, qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ammas Bishoo Jaarsoo eenyu akka taate ilaalla. Bishoo Jaarsoon bara 1874 kan dhalatte yommuu ta'u, haati ishee Dingeet jedhamuun yaamaman. Abbaa fi haati ishee bara hamaa Barbeelayaa jedhamu keessa lubbuudhaan darbanii. Erga maatiin ishee du'anii booda gabra maatii isaanii bira jiraachaa turte. Barri sunis bara hongee waan ta'eef mandara Goobboo jedhamtu keessatti nyaata akka bitaniif namicha tokko waliin wal agartee. Erga iddoo gabaa gahanii booda namichis gatii boqqolloo ishee gurgure. Daldaltoonni Axaarii jedhaman gabaarraa isii bitanii gara iddoo Warakkallaa jedhamutti geessuun gabatti isii gurguran. Iddoo sanittis barnoota eegaltee barachuun akka malee barachuu isheen turte. Waggoota hedduu booda Noobdeel biyya Afrikaa Kibbaatti barsiistuu taatee ijoollee isaanii barsiisaa turte. Achumaan nama maqaan isaa Reeders Kiipper jedhamuun wal bartee itti himte. Boodas ijoollee 4 deesse. Isaan keessaas mucaan dubaraa Dimbiit jedhamtu heerumte. Ilma jabaa sirna apartaayidii qabsaa'ota Afrikaa Kibbaa wajjin bara dheeraa falmaa ture deesse. Innis Dr. Nevel Alexander jedhamu. Dr. Nevel Alexander bara 1948 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegalee qabsoo sirna apartaayidii kolonifattoota warra adii qabsaa'ota hedduu wajjin falmaa tureera. Pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii Neelsan Maandeellaa waliin waggoota 10 hidhamee ture. Waa'ee akkaa'uu isaas kan sirriitti beekuu fi waa'ee Oromoos sirriitti beeka. Dr. Nevel Alexander kitaaba isaa keessatti seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu mararfatee yeroo hedduu du'a jalaa akka qabsaa'ota Afrikaa hedduu isaan baraaree fi leenjisee iddoo Afrikaan har'a jirtu akka gahan kan taasisan keessaa isa tokko ta'uu ibseera. Gama Bishootti yommuu deemnu immoo Bishoo yeroo dheeraan booda dhibeen sukkaaraa ishee mudatee ijji ishee arguu dhabe. Intala ishee Dimbiit bira erga jiraachaa turte lubbuudhaan dabarte. Kan biraas Tolosaa Wayyeessaa jedhama. Tolosaa Wayyeessaa barataa cimaa fi loltuu ture. Bara 1878tti haadha isaa Haataatuu fi abbaa isaa Wayyeessaa irraa naannoo Jimmaa iddoo Tibbee jedhamtutti dhalate. Abbaan isaa immoo lafa qonnaa bal'aa fi qotee bulaa cimaa ture. Tolosaan erga gurguramee bahee waraana Aangiloo Booyir kan bara 1899 hanga 1902tti godhame irratti gama biriitiin goree lola sana irratti konkolaachisaa konkolaataa waraanaa ta'e ture. Iddoo waraanaa ture irraa gara jaarmiyaatti guddate. Noofidaalletti waa'ee isaa xalayaa barreessee ture. Waraanni nama ajjeesu fardoo dhukaasanii ajjeesu garaan isa dadhabe. Sababbiin isaas Oromoo fardaaf kabaja addaa waan qabuuf gochaa kanaan garaan isaa mooqa'ee waraanicha keessaa gadhiisee ba'e. Sana booda immoo gara Itoophiyaatti deebi'e. Erga gara Itoophiyaatti deebi'ees beekumsaa fi muuxannoo qabuun yeroo daandiin baaburaa Itoophiyaa jalqabaaf diriirfamu ogeessa afaan yookaan turjumaana ta'uun ga'ee isaa bahaa ture. Waliigaltee daandii baaburaa keessatti Faransaay, Ingilizii fi Itoophiyaa haala walxaxaa keessa ture qajeelee akka xumuramuuf gahee guddaa bahaa tureera. Ammas Liibaan Bultuun kan ilaallu ta'a. Liibaan Bultuunis akkuma ijoollee kanneen gurguramee biyyaa bahe.
Erga biyyaa bahee irraa barnoota argatee barnoota irratti baay'ee cimaa ture. Dareetti baratutti qabxii gaarii galmeessuun badhaafamaa ture. Falmaa hawaasaa keessattis dhageettii guddaa nama qabudha. Falmii isaa irraa kan ka'e barattoota gurraachonni Afrikaa adii wajjin wal qixa cimina qabu jechuun falmii isaan falmisiisaa ture. Kan biraa gaggeessaa ijoollee Oromoo Noofdel turanii ta'es hojjetaa ture. Ijoollee gara biyyaa deemuu barbaadan isatu gurmeesse gara biyya abbaa isaaniitti gaggeessaa ture. Liibaan bultuun miisiyoona mana maxxansaa tokko waliin dikshineerii jechoota afaan Oromoo yeroo jalqabaate maxxanfame keessatti harka akka qabu seenaan ragaa baha. Qopheessaan dikshineerii jechoota afaan Oromoo Edward otoo Liibaan na qarqaruu baatee xumuruu hin danda'u jechuun Liibaniin galateeffatee dikshineeriin jechoota afaan Oromoo Edward fi Liibaniin qophaa'e bara 1913 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Ingilizii mana maxxansaa Yuunivarsiitii Kaampireej jedhamutti maxxanfame. Kana qofaa miti ijoolleen Oromoo bara daldala garbaa gurguramanii biyyaa ba'an ani gabra jedhanii otoo hin teenye addunyaa kanarratti seenaa dinqii galmeessan baay'eedha. Isaan keessaa immoo Biilee Bokkoos fudhachuun ni danda'ama. Biilee Bokkoo asii butamtee ilma mootii Jaarmaniitti kan heerumte yommuu ta'u, kanneen armaan olii fakkeenyaaf malee seenaan ijoollee Oromoo bara daldala garbaa gurguramanii biyya kanaa ba'an himamee hin himu. Nu hordoftanii waan gammaa waan wajjin turtaniif horaa bulaa qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Mustafaa Hajeeti.